keessummaa keessa jiraachuu bal'ifanne ta'uu nuuf hin taaneef namni waaqanne amante. Akka kana kan mul'isu jireenyi nama hundaa baay'ee kan jiru namni namatti maal wayyaare amantoota gooftaan kana dhudhubbata adammaan nu lakkaa'a miidhuu amma mul'ata sikaadhaannaa abbaa keenyaa bara dhumaa kana keessatti namni martuu dadhabe wallaaleera amante. Argi keessummaa keessa jiraachuu bal'ifanne ta'uu nuuf hin taaneef namni waaqanne amante. Faamuratu maalirraa akka jirtu wantoota dadhabame kana suusiilee kan dubbatu maalirraa dhaabanneerra amantoota baraagana gooftaan kenna nu haadhaaf dhaabachuuf nama qabna sikaadhaannaa abbaa keenyaa bara dhumaa kana keessatti namni martuu dadhabe wallaaleera amante. Argi keessummaa keessa jiraachuu bal'ifanne ta'uu nuuf hin taaneef namni waaqanne amante. Dubbannaa ennaan kaadhuma kaadhaa'e naanni barreeffame martuu amma ennaan ta'e dadhabbiin nama mul'ate martuu bakka jiru kaa'e anaamaatu amma eenyu rakkinaa lafa danda'e sikaadhaannaa abbaa keenyaa bara dhumaa kana keessatti namni martuu dadhabe wallaaleera amante. Argi keessummaa keessa jiraachuu bal'ifanne ta'uu nuuf hin taaneef namni waaqanne amante. Jalqabaa baay'ee nama gammachiisa naannoo luba deebiitee hafuuraa jalqaba isa kanaafuu jalqabame fooniin raawwatamu isa isaa yoo laltu immoo baay'ee nama gaddisiisa sikaadhaannaa abbaa keenyaa bara dhumaa kana keessatti namni martuu dadhabe wallaaleera amante. Argi keessummaa keessa